har'aa roobii amajjii 19 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 10 bara 2014 hordoftoota keenya sababa of eeggannoo COVID-19tiin kan ka'e tamsaasni keenya kallattii gargar citee ture amma har'aa jalqabee itti fufeera nu hubattanii nu wajjiniin turuu keessanii fi hobsaan turuu keessaniif isin galateeffannaa baga nagaadhaan wal argina jenna qophiin keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna oduudhaan jalqabna oduu har'aa kan nu dhiyeessitu jaallannee gammadaati garasitti dabarsa. Attam ooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kanneen ayyaana cuuphaa kabajaa ooltaniif bagattiin sin ga'ee jenna oduun har'aaf qabnu kunoo. Ayyaanni cuuphaa magaalaa durii fi seena qabeettii jedhamte Gondar keessatti namoonni hedduun ammaan dura lakkoofsaan hin baratamiin bakka argamanitti kabajamee jira. Waamicha muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed biraa dhiyaate fudhatanii biyyoota alaa keessaa kan dhufan lammiiwwan Itoophiyaa fi kanneen hidda dhalata biyyattii qaban keessaa kanneen kuma kurna hedduun ta'an ayyaana kanarratti argamu kan ibsan qopheessitoonni kunis haala addaa nu uumeera jedhu. Kantiibaan Finfinnee Adaanach Abeebee Itoophiyaatti ambaasaaddarri Israa'eliif Eertiraa akkasumas keessummoonni kanneen biroo ayyaana kanarratti argamuu isaanii Asteer Misgaanaw gamasii gabaastee jirti. Gama kaaniin ayyaanni kun Finfinnee keessattis kabajamuun gabaafamee jira. Ayyaanni kun magaalaa Direedawaa keessattis haala ho'aa ta'een kabajamuun kan gabaafame yoo ta'u sirna kanarratti ijoolleef maanguddoota gargaaruun kanneen dheebotaniif bishaan kennuun akkasumas gama nageenya eeguun musliimonni qooda fudhachuun isaanii gabaafamee jira. Ayyaanni kun bulchiisa naannoo Harariittis nagaan kabajamu mootummaan bulchiisa naannoo sanaa beeksiseera jechuudhaan Addis Shakkol gabaaseera. Ayyaanni cuuphaa magaalaa Maqalee keessattis akka durii waltajjiitti ba'uun ituun kabajamiin hafuunsaa gabaafameera. Garuu mooraa bataskaanaa keessatti kan kabajame yoo ta'u haleellaa samii irraa gaggeeffamuun malaa yaaddoo jedhuun waltajjiitti akka durii ba'amee ituu hin kabajamin hafuun ibsameera. Nagaan lafa hin jirretti bulchiinsa cunqursaa jalatti akka hin kabajne taanee jirraa ka jedhan abbootii amantii keessaa tokko uummanni sodaatee mana ofii keessa waan jiru guutummaatti kabajuun hin danda'amne jedhan. Bara dhufu nagaan bu'ee akka duriitti akka kabajnuuf hawwii qabnu ibsina jechuudhaan jiraattota keessaa tokko dubbachuu Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Dhukkubsatee wal'aansa fayyaa argataa akka ture weellisaa Oromoo beekamaan Nuhoo Goobanaa du'aan boqochuunsaa ibsamee jira. Nuhoon du'aan kan boqote kibxata kaleessaa yoo ta'u sirna awwaalcha isaati kamisa borii magaalaa Adaamaa keessatti akka gaggeeffamu maatii waahiloonni isaa fi bulchiisi magaalaa Adaamaa beeksisee jira. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Dippiloomaatonni Yuunaayitid Isteetsi lama yeroo ammaa biyyootii gaanfa Afrikaa keessa kan jiran yoo ta'u kunis Sudaan keessatti mootummaa ce'umsaa kan siviilotaa bifa haaraan argamsiisuuf yaalii tokkummaa mootummootaa gochaa jiruuf deeggarsa addunyaa barbaacha akka ta'e ibsameera. Jilli addaa kan Ameerikaa Deevid Saaterfiildiif ittaantuu ministeera haajaalaa kan dhimmootii Afrikaa akka ta'an moolii fi gara Riyaaditti imaluudhaan hiriyoota Sudaan kanneen ittiin jedhan mootummaa ce'umsaa Sudaan deebisanii dhaabuu kanneen fedhan waliin wal argan. Kana malees qabsaa'ota deemokiraasii leellisan akkasumas gareelee dubartootaa fi hoogganoota waraanaa akka Sudaan waliin wal arganiiru. Biyya tokkummaa Emireetota Arabaa keessatti haleellaa shororkeessonni gaggeessaniin siviilonni ajjeefamuu fi madaa'uun mootummaa fi uummata Itoophiyaa gaddisiisuusaa ministiriin haajaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Maadheelee siviilotaa irratti haleellaan gaggeeffame kun gocha boddeettafaa fi dhala namaaf gara laafina dhabuu akkasumas seera addunyaa cabsuu waan ta'eef Itoophiyaan ni balaaleffattii jedha ibsi ba'e. Biyyi tokkummaa Emireetota Arabaa haleellaa xayyaara nammaleeyyii irratti gaggeeffameen namoonni ajjeefamuu beeksisuun ishee ni yaadatama. Gamtaa Afrikaatti bakka bu'aa olaanaan kan biyyootii gaanfa Afrikaa akka ta'an Oluseegun Obasanjoo waliin bilbilaan dubbachuu isaanii barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres beeksisanii jiru. Kunis walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen Obasanjoon dhiyeenya kana imala gara Finfinneef Maqaleetti gaggeessanii deebi'aniin booda ta'uun ibsameera. Yaalii mootummaan Itoophiyaa fi addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF walitti bu'iinsa hokkaraan guutameef furmaata barbaachuuf yaaliin gochaa jiranii fi furmaanni karaa siyaasaaf dippiloomaasiif carraan akka jiru Obasanjoon natti himaniiru jedhan Guterres. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa daangaa Raashiyaa fi Yuukireen irratti uumame qabbaneessuuf carraan karaa dippiloomaasii ifa ta'ee jira jechuudhaan
Ministeerri Haajaalaa Ameerikaa Antanii Bilinkan pireezidaantii Yuukireen Vilaadimir Zelenskiitti himanii jiru. Garuu jedhan Raashaan weerara Yuukireen irratti gaggeessitu bifa haaraan itti fufti taanaan waan hamaatu ishee eeggataa jedhaniiru. Har'a loltoota Raashaa 100,000 ta'antu naannoo daangaa biyyootii lameenirra jira waan ta'eef sodaa Yuukireen qabdu kan ammaan dura argamee hin beekne jechuun Bilinkan Kiyev keessatti Zelenskii waliin ennaa mari'atan dubbatan. Abbaa biyyummaa Yuukireen kabajuuf deeggarsi Yuunaayitid Isteetsi gootu irra deebi'uun kan ibsan Bilinkan hegeree ofii fi ka biyyattii murteessuun kan lammiiwwan Yuukireen qofa akka ta'e hubachiisan. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi giifti duree aadde Zinaash Taayyachootii wajjiniin dhukkubsatee Adaamaa keessatti wal'aanamaa kan jiru aartist Dr. Alii Birraa dhaqanii daawwachuun isaanii beekameera. Hordoftoota keenya kanumaan gara gabaasa keenya itti aanutti ceenaa nu wajjiniin tura. Waggoota baay'eedhaaf dhukkubsatee kan ture artistiin Oromoo beekamaan Nuhoo Goobanaa guyyaa kaleessaa Adaamaa keessatti boqoteera. Awwaalchi isaas immoo guyyaa borii Kamisaa achuma Adaamaa keessatti raawwata. Galmoo Daawwitii dhimma kana irratti gabaasa qopheesse qaba itti aanee dhiyaata. Akka maatiin isaa jedhanitti ganna dheeraaf dhukkuba garaagaraa dhukkubsataa akka ture Nuhoo Goobanaa kaleessa galgala sa'a 4 booda kan lubbuunsaa mana yaalaatti dabarte. Obsaanoo ilma weellisaa hangafaa Nuhoo Goobanaati. Ani manaan tureetii sa'a 4tti nama na bilbilneeti abbaa kee dhukkubsee hakimaa jira lubbuutti jira jedhaniiti achumaan jajjareetii manarraan bahee achi gaafa gee'umoo duruun lubbuun dabree jira. Sukura isaatu gabbu'ee gaafa gabbu'eetu lubbuu nama dabruu danda'a sababa sanitti akkasitti wakka. Obsaan awwaallee artiistii Nuhoo Goobanaa boroo akka gaggeeffamuuf jirus dubbateera. Sirba akka tokkummaa isin waamte armeenii fi kaan hedduun kan beekamu Nuhoo Goobanaa artiistii maqaa jabaa qabu kan hangafaa keessaa takkadhaa jedhu. Obbo Mahammad Qophee miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa akkasumas barreessaan walaloo sirbaa fi yeedaloo. Obbo Mahammad seenaa Nuhoos yoo dubbatan inni warra dhaloota lammaffoo afran qalloo keessaa takkadhaa jechaan ibsan. Direedawaan biyya madda artiistootaatiin beektaa. Innis dhalataa naannoo sanii ta'uun isaa miirri sochii afran qalloo kun isa fuudhee warra jenereeshinii lammaffaa ijoollee afran qalloo artistoota jenereeshinii dhaloota lammaffaa jedhanii lakkaa'aman keessaa tokko dirruu madawaa keessatti aartii kana jalqabee nama jaalatu namoota abdoofaa wajjin bakka Jibuutii waliin turanii achi jalqabee gaafasiis. Bakka deemutti rakkoo hunda keessatti inni waan oromummaadhaan nama callisuu hin dandeenye. Hundarra wanni na ajaa'ibsiisu Saawud Arabiyaa keessatti muuziqaa wallisuun maal jechuun hedduu dhoorkaadha. Achi keessatti kar tokkoon jiraatee karaa biraatti immoo albama muuziqaadhaa muuziqaa fakkeenyaa hojjetee achi as ergaadhaa turee rakkoo san keessatti sammuu gaarii walaloo qulqulluu. Yeedaloo qulqulluu muuziqaa qindeessuu danda'u hunda qabaachuu sagaleedhaas qabaachuu ogummaa adda addaa kanaa hundaa irratti walitti qabamee namni kun uummatuma keenya tajaajiluudhaaf nama dhalatee jiraatee nama umrii isaa guutuu ergamatti dhalate san raawwachuuf jiraate jeetii yaadaan. Jireenya artiistii Nuhoo Goobanaa qabsoon guutuu ture kan jedhan obbo Mahammad Qophee Nuhoon albamoota isaa mara biyyoota baqaan keessa jiraate kanneen akka Jibuutii biyyoota Arabaa kan akka Yemanii fi Saawudii Arabiyaa Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi keessa taa'ee of kennee hojjete jedhan. Gaazexeessaa Zamadkoon Misgaanaa ogeessa xiinxala qabiyyeewwan sirbaa hordofuudha. Albamiin tokkummaan jahaffaasaati. 911 san booda ta'uu beeksisuudha. Saniin booda albamii tokko kan jiru na fakkaata. Xiqqaate albamii 7 ol ni qaba Nuhooni. Kana keessatti qabiyyeen inni guddaan Nuhoon muuziqaa keessatti kaasaa ture tokkummaa Oromooti, bilisummaa Oromooti. Hacuuccaa Oromoo irra jiru Oromoon tokkummaadhaan yoo ta'een alatti bilisummaa isaa gonfachuu akka hin dandeenye ittiin dhaamaa turedha. Nuhoon kana malees jaalalaas yoo taate wallistoonni hedduun waa'ee jaalalaa wallisaniif jira. Nama fakkeenyaaf Adam Haaruun waa'ee dubartii bareedduudhaa akkaan wallisee jirattiin beekama kana. Nuhoon ammoo ulfinaa fi kabaja dubartii keessatti agarta.
muuziqaa isaa keessatti. Jaalala biyyaatis obbolummaas akkasitti kan kaasu nuuni kan nama dhimma kaasu akkanumatti kaasu osoo hin ta'in kan waan